Nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii. Ani Fedhasaa Taaddasaati. Amma hojii onlaayiniin hojjechaa jiru. Akkamitti akka seentan isinitti agarsiisa. Jalqaba liinkiitti isin ergama. Liinkii sana gadi tuttanii buufattu. Yeroo isin liinkii gadi tuttanii buufattan suura kootu isinii dhufa. Suura koo jala daawunlood immediately kan jedhu jira. Yeroo isin daawunlood gootanii open gootan filannoo isinii fidaa. Google, Facebook, Instagram dhaan isa kamiin galuu dandeessu. As keessaa kan barbaadaniin galtu garuu username keessan yaadachuu qabdu. Tarii emailiidhaan galtu yoo taatan emailii sana username isaa yaadachuu qabdu. Yeroo inni kana isin gaafatu agree yookaan share gootu jechuudha. Ani fakkeenyaaf amma username Facebookidhaan seenuun barbaada. Facebookidhaan seenee jalqabarraa suura koon galchaa. Suuraan galchaa. Bakki itti suura galchan bakkan irraa dibee kana. Achi immoo maqaan itti barreeffamee jira achumarraa fudhatame. Kana booda immoo bara dhaloota koon sirreessee barreessa jechuudha. 1988 akka lakkaabsa warra alaa kanattidha. Guyyaan gaafa 10 jiinis ji'a 10ffaadha. Kan hunda barreesseen sirreessaa jechuudha. Ergan sirreessee booda biyyan filadha. Warri dhiiraa biyyuma Itoophiyaati yoo filattan Itoophiyaa keessa yoo jiraattan, yoo biyya biraa jiraattan immoo biyyuma sana fiimiliidha yoo taatan biyya akka United Arab Emirates filachuu qabdu. Achi immoo ID isin gaafata. ID koo galchitu 4596 9839 galchitanii sammiiti gootu. Sammiiti yeroo isin gootan kallattii dhumaan eessatti isin fidaa. Warra laayifii irra taa'aa jiranitti isin fidaa. Asitti egaa dogoggorri kan uumamu. Utuu hin beekin naxxanii warra laayifii taa'an kana jala galtanii rakkattu. Kanaaf atu achi hin deemin waan isin gootan isinitti himaa. Aayikanoonni 5 gajjallaa jirtu kun waan baay'eedhaaf isin fayyadde jechuudha. Isheen 5ffaa kun keessumaa gara piroofaayilii keessanii akka deemtan isin gargaarti. Piroofaayilii keessan jala erga deemtanii booda my agency keessa seentu. My agency keessa seentu. My agency'n isin agarsiisaa jiru kana. My agency seentanii achi keessatti ID koo barreessitu. ID koo barreessitu. ID koo barreessitu. Bakki isinitti ID barreessitan isinii dhufa. Join agent jedheetu agentis ID kan jedhu bakka isinii fidaa 45 96 98 39 barreessitu. Isa booda jala isaatti maqaa kootu isinii dhufa. Fedhasaa hidhee isinii dhufa. Please enter agentis ID kan jedhu kana tuttu. Yeroo isin isa tuttan kallattiidhaan gara isinitti deemuu qabdan. Gara nama kanaa ta'uu isinitti agarsiisee konfirmii godha isiniin jedha. Konfirmii gootu. Konfirmii yeroo isin gootan congratulation kan jedhutu isinii dhufa. Isa booda omaayyuun gootanii as keessaa bahutu isinirra jira. Lammaffaa irra deebitanii yoo tuttan guyyaa 30 isin tursa waan ta'eef as keessaa bahuu qabdu jechaadha. Inni taanu face authentication xumuruu qabdu. Sun immoo out kan jettu keessa jirti. Kana isinitti agarsiisaa jiru kana out kan jettu keessa jirti. Ishee keessa seentanii face authentication fi bind phone kan jedhu jira. Jalqaba face authentication xumurtu. Face authentication ittaansitanii immoo bilbila keessan itti jechuudha. Face authentication xumuruuf go kan jettu sana tuttu. Ergasii booda upload photo of yourself kan jedhu kana itti butanii suura galchitu. Suura galchitu. Suura keessan filattanii crop gootanii galchitu jechuudha. Erga galchitanii booda suurri galee erga achirra taa'e booda jala isaatii start certificate kan jedhu. Start to certificate kan jedhu kana tuttu jechuudha. Yeroo isa tuttan kaameraan isinii banama. Kaameraa sanarra fuula keessan keessu lafa namatti maraa jiru kanatti ashaangullitiin tokko ni dhufti. Ashaangullitii dhuftu sana akka isheen jettu. Yoo isheen afaan bante, yoo isheen ija libsatte, yoo isheen bitaa mirgatti jette akka isheen jettu kana duukaa jettu jechaadha. Isa booda xumurameera sun jechaadha. Amma ofii koo kana dura face authentication kenneera waan ta'eef hin danda'u. Ammoo bilbilaan galchaa. Bilbila yeroon galchu immoo bilbila koo galcheen bind phone kan jedhu sana keessatti nextedha.
asitti sirriitti hubachuu kan isin qabdan. Next yeroo isin jettan suura cittuu wayiiti isinitti dhufaa. Suura cittuu sanaa karaa gadiirraanii drag kan jettu kana qabdanii yeroo isin harkiftan suurri sun sochooti. Seen sochooti ishee qabdanii harkiftu. Amma quba keessaniin ishee qabdanii garanatti yeroo isin harkiftan suurri cittuu sun dhattee bakka isheen galuun irra jiru sana dhattanii duuchitu jechuudha qaawwa sana. Yeroo kana successful kan jedhu isinii dhufaa. Successful isiniin jedha. Kooddiin gara WhatsApp keessanii deema. Kunoo kooddiin naa dhufeera. Isan galcha fakkeenyaaf. Isa booda next jedha. Amma lachansaayyuu xumurameera jechuudha. Inni olii immoo utuu xumurameera ta'e certified jedha bakka sanatti inni xumurameera. Amma yeroo isin addana dhuftanii setting keessa yeroo isin galtan accounting keessan security isaa maal ta'ee jira medium ta'ee jira. Inni kun high ta'utu irra jira. Kanaafuu emailii keessanitti dabaltu. Emailii keessa yeroo itti dabaltan akkuma sana suura cittuutti isinii dhufa. Suura cittuutti isinii dhufa. Isa booda suura cittuu sana sirreessitanii kooddiin isinii dhufa sana galchitu jechaadha.